Shabakaan saaqabeera natti fakkaata guuma. Okooti. لا إنسي ريفة تعرف Biqiltuu fuuldura kee ilaalaa deebisi yeroo deebistu waan si baasu ilaalaa deebisi dhugaa jiru deebistee ana wajjin qaxxaluutu irra sii jira. Na baaftanii walitti kakattu moosin. Maal wanti isaa? Biqiltuu mana kee asabaa deebisi gaafii gumaan sii gaafatu mana kee asabaa. Amma muyitii qabadhu sinitti deebi'eera. Malaan ani Ayyee. callisee sin dhaggeeffachuun koo wal jala dubbachuu hin jaalladhuuf malee dubbii wallaalee miti. Waan deebisuu qabu waan naaf ta'uu fi waan na baasu an sirriittiin of beekaan kana namni nan gorsu ani daa'ima miti nama guddaa. Akkasittan si beeka. Ayyee itti fufeerma. Ani jireenya kootiif waan naaf ta'u eenyu maal akka naaf ta'ee fi eenyu obboleessa akka naaf ta'ee fi eenyu jaalallee akka naaf ta'e akkamitti akka walitti dhufne isin hunda faanayyuu utoo dhagaa jirtun dhugsin qulqulluu isaan isinitti hima. Qorataanis maameenis na beeku gumaan atallee na beekta aniif toominaan hin deema waan hunda keessattuu. Irra dibaalleen hin fedhu as na qabaachi na qabaalleen hin barbaadu jechuudha. Ayyee galatoomii. Amma isin hundi illee takkatti fiduun koo yoo tokko tokkoon duubaan dubbanne dubbiin kun dheerataa deema ammas ajandaa hawaasa kanaaf taana gidduu keessanittis diinummaan yookiin wal dhabdeen baay'ataa deemaan kanan fedhu. Yoo si wal taatan na gammachiisa. Isin guumaaniif qorataan anaaf obbolaa maammeen akkuma isin beektan jechuudha. Kanaaf dubbii gabaabsinee akkasiin tokko taatan akkasiin wal jaallattan utumallee wal dhabdeen gidduu keessan jiraate anaaf jettanii akka walitti dhuftan hin fedhan. Yeroo si wal dhabdan isin gidduutti dhugaanatu miidhama. jechuun amma ifama guuma gaaffii sirriitti gaafadhu jechuun amma inni qorataan jaallatee kee gateennaan gara koo dhufteesiisana akkamitti walitti dhuftanii anis isa gaafachuufani biqiltuu egaa akkuma maammeen kaasee ka'ee kana dura walitti dhufeenyaati qorataa wajjiniin qabdu bifa jaalalaatiin immoo bifa obbolummaatiin walitti dhiyaattan immoo shakkii maammee akka inni maammeedhaa ifa ba'u akka maammeen tarii sammuu nagaa waan kana fudhatuu fi ifa godhiitii fi hin sodaatinii maal wanti isaa ijoollee na shakkisiisaa jiru. Asii warri koomentii waan na kolfisiisanii wallaahi. Hin boo'inaa sun hundinuu rakkoo narra kaa'e. Ayyee gaggabaabsiitu. Hawaasni kun hundinuu waan kana irra deddeebiidhaan illee dubbataa turre. Ani baay'ee uummannis dhugaa qaba yoon jedhu aniif qorataan yeroo walaloo waliin hojjennu yeroo dheeraadhaaf. Waan har'a yookiin kaleessa eegalee miti. Duraan eegallee kaanee haalli jireenya waan nuti hin tolleef addaan dhaabnee turre. Walaloon keenya kun yeroo baay'ee waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffata. So yookiin yeroo sana badiin jiru walaloo jaalalaa waliin walaleessoo osoo hin taane walaloo san keessatti maqaa walii galchuun keenya yookiin hawaasa kana akka inni gara biraatti nu hubatu yookiin nu fudhatu godhee jira. Maameeleen waan kana hubachiisne yookiin waan kana akka dogongoraatti ilaalee fudhate ta'uu mala. Malee aniif qorataan dhugaa dubbachuuf jalqaba ergi wal barree kaanee haga irra takkas hin jaaladha waliin jenneen beeku. Jaalalli nu gidduu jiru obbolummaa hiriyummaa isa qulqulluudha jechuudha. Indoo amma miidiyaa kanarratti waa'ee jaalalaa san hawaasa kanaaf walii walaleessinee dubbannu keessaan wanti nuti hagas mara waa'ee jaalalaa dubbannu hin jiru jechuudha. Kan walitti nufi kan nuti waliin hojjetaa jirru kun immoo aartiidha malee anaaf isa gidduu jaalalli jiraateef miti. Obbolummaadhuma sana malee jaalalli waa'ee biraa hin jiru. Bakka sanatti immoo inni maammeen akkamitti akka masaanuutti waliin hintinaa jedhaa turan ati siiniif dooktoriin kan jedhe gabaabseen si hima. Dooktoriin xiqqoo siin afaan qabdi. Xiqqoo siyyuu miti baay'eedhuma qabdi. Sorry qorataa. Jechuun dhugaa jirtu dubbanna waan taate. Dooktorii dhiiseera waan ta'eef hin sodaatin. Somaalee jammareera waan ta'eef hin sodaatinii dubbadhu waan jiru.
Guma ammas bultiin adii gaara. Waan biraa jaallachuu waan biraa. Obboleettiidhaan addana baasuun bultiin adii gaara jechuun seerri eegamuu qaba. Maammee hamma haqa eegaa dubbannaa hin dubbatin maammeeti. Hin dubbatin kun waan biraa keessa nu galcha waan ta'eef. Ayyee dubbadhu ati egaa gama biqiltuutti yoo nufu tarii waa'ee bultii isaarraa kaafteeti akkaataa hinaaffaa doktor sana irraa waa kaaftee jirta meesa sanatti xumuradhu. Isiini walaloo nuti jalqabaa hojjennee gadhiisne keessatti maqaatu jira. Gaafa jalqabaa geemiidha kan taphanii walitti dhufne aniif qorataan isaa booddee qixaaxii geemii sanaa walaloo akka waliif walaleessinu yoo inni namoo'e ani maqaa isaatiin akka walaloo walaleessuuf yoo inni namoo'elleen yoo ani isa moo'elleen inni maqaa kootiin akka walaloo walaleessu adabbii ture jechuudha. Walaloon sana akkanatti nu fudhadhaa. Inni lammaffaa immoo doktoriin yookiin biiftuun jechuudha. Walaloo sana dhageessee akkuma maammeen amma xiqqoosi walaloon sun isa aarsee jara kana qorataa fi biqiltuu gidduu hariiroo biraatu jira. Hariiroo biraatu ture malee obbolummaa miti akkuma inni jedhe Doktor Biiftuunis akkasumatti fudhattee qorataa fi biqiltuu gidduu obbolummaa osoo hin taane hariiroo biraatu jira. Walaloonis waliin walaleessitan kun anaaf naaf hin taane jettee miira hinaaffaa keessa galtee walaloo nuti waliin walaleessine sagalee wal jalaa qabne walaleessinee postotni sana akka kaastu jette. Ani gizee sana maaltu na qabate illikiitu na qabate. Maaliifi waan itti dadhabee anama fakkeenya mana madaamii keessan hojjedha. Gara caaluu biiziidhaan akka malee biiziidha. Taayimiin an qabu taayimii gabaabaa halkan kana jechuudha. So isaan akkasitti itti dadhabee hirriba kiyyaalleen itti dhabee sa'aatii boqonnaa kootiillee itti dhabee hojjedhee waliin hojjennee postotni kana gaafa siin dhuftee daqiiqaa takka keessa kaasinaan jettu anillee illikee na qabate. Amma situu karaa seera qabeessaan biqiltuu wanni akkas akkasii hariiroo nati jaalallee kiyya waliin deemsisaa jirtu kun naaf hin taane akka isa waliin hin dhaabduun fedhaa osoo naan jette yookiin ammoo waan kana osoo keessanitti mari'anii osoo jettee dubbiin sun bakka kana qabu ture. Jarri lammanuu illikii na qabsiisanii anilleen illikii qabee walaloo sana nan du'a malee hin kaasu bakka cita mormaa taatee hin kaasu yoo jedhe hin kaasu. Waan dubbadhee inshallah samiif dachii walitti caccabaa malee hin dhiisu. Okay, galatoome. Akkasitti illikii keessa wal galchine anis tiikiittiin qabadhee isinis tiikiittiin na qabattee wal karakkaraa turre. Sana bira darbee immoo yeroo miira sii kana ilaalaa dhufu yeroo siin hinaaftu yeroo siin aartu isii aarsuun natti tolu eegalee jechuudha. Sorry. Okay, rakkoon qabu. Akkanatti dubbiitti jajjabeessee. Guma. Amma akkam seete wanti kun naan liqinfamne amma sati gabbaatee kaate kunoo koomentiidhaan na barreessaaru yeroon akkana jedhu dhungatee ka'e ishii kunis obbolummaadhaan ni kunis koomentiidhaan na barreessaaru kunoo wallahi amma yeroon akkana jedhee ka'u dhungatee ka'e. Ni waan fedhe dubbata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Komentiin laalina rakkoon qabu miti gumaan wantichi beef naa ta'eedhaan rakkoon qabu gumaan ayyarii gadhiisuudhaaf achi bee rakkoon qabu guma maame dhaggeeffa no wallahi hin ta'u naan fudhatamu guma utuu walitti wallahi dhiifnee baana malee hin ta'u an qorataadhaa fi biqiltuun durumarraa obboleeyyan yoo jettan wallahi biyyoo barbaachisaa ta'e intala keessanis isiniifan kennaa nan dhiisa malee abadan kanan fudhadhuan. Rakkoon qabu isiin afirattuu miti. No. Biqiltuun intala shamaraati qaanfachuu dandeessi. Ati kan dhugaa dubbachuu qabu. Kanaafuu
isin qaanfachuu dandeessi atiif isin annan kakadhaa yoo barbaachisaa ta'e dheengadda obbolummaa jammaruun keessan malee duraan jaalallee turtan haadha manaa jettee waa marta lakkii rakkoon qabu aan dhugaarratti qalbiin beeku dhugaarratti qalbiin qorataa dhiisatti ati waa tokko hin dubbatin silumayyuu isin hundinuu rakkoo qabdu jechuudha akkas taanaan. Amma akka kana taanaan isin walitti tokkomseedhee isin fide isin deemtee ana shakkita. Amma kana goona maammee waan achumatti maammee komunitii ramu. Maaliif jennaan miti qorataan jaallataa ture ati hin beektu guma. Amma yeroon gad jedhu hin dhungataara wallaahi ija kiyyaa hin arge. Akkana koomentii miti jara binaa kan hin arge. Atis akka nama ayyarii gadhiisee fi deemaa rukuttee deebi'ee harta. Atis deemtee deebi'ee harta beekaa. Kanaafuu mucaan aartee kutteetti qorata haqa himii malee an akkanatti duraan isin obboleessan jedhaniin fudhadhee hin rafu. Maaliif jennaan dhugaan aartee baate si bira naqa bakkaan. Isii biraan deema guyyaa dubbatina. Biqiltuu nama tokko jalaan qabin. Nama tokko jalaan qabin namni dhufaa jira. Never. Obbolummaa keenyaan itti ka'umnaa namni bultii kee balleessuuf ansiin jaalladha waan ta'eef nama tokko jalaan qabin. Firiidamii ta'e anatti soddaa gaarii isaa soddaa laal. Soddaa garraamii isaatti si kenna sii galee. Maal jechuun wallahi maqaa rabbii. Ani kobar ana akka abbadaa kanas hin danda'u as naqabaa kanas hin danda'u. Never. Isa dhugaa dubbachuuf. Oye doktoriin. Maaf seentee baatan. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Gaash biqiltuu. Akkam abboo. Nagaa fayyuma. Jira maaf fiddee baate qorataa. An beekan baay'ee